Guddina chaanaalii yuutuubii keenyaatiif wantoota faayidaa qaban keessaa inni tokko kiiwordiidha. Inni lammaffaan yuutuub tuumbineeriidha. Yuutuub tuumbineerii beekuurra darbinee akkamitti akka hojjennus immoo baruun dirqama. Keessattuu yuutuubaroonni haala kamiin akka yuutuub tuumbineerii hojjechuu qaban sirriitti hubannoo qabaachuu qabdu. Turtii gaarii waliin ilaalla. Ashamaa qaqqaaliiwwan ilmaan Oromoo hundi keessanuu barnoota takka qabadhee dhufeen jira. Barnoota isin irraa barattu jedhee yaade takka isinii qabadhee dhufeen jira. Barnoota kana irratti waan baay'ee waliin ilaalla. YouTube tuumbineerii akkamitti akka hojjechuu qabnu sirriitti sirreessinee haala kamiin akka hojjennu bal'inaan waliin ilaalla. Kaayin maasterii kana fayyadamna. Kaayin maasterii kana fayyadamnee haala kamiin akka YouTube tuumbineeriin guddina YouTubeii keenyaatiif faayidaa guddaa qaba. YouTubeii keenya ittiin miidhagsina. Haala kamiin akka dalagnu waliin ilaalla. YouTube tuumbineer jechuun suuraa YouTubeii gubbaa miidhagsinee irra keenyu jechuudha. YouTubeii namoota biroo yeroo ilaaltan jechuudha. Viidiyoo adda addaa dalagu. Viidiyoo sana irratti dhimma maalii akka ta'e suuraa babbareedaa miidhagsanii haaluma isin argaa jirtan kanaan suuraa nama hawwatu, suuraa irra tuqi namaan jedhu ofirraa qabu jechuudha. Yeroo viidiyoo san bantan garuu suuraan sun hin jiru. Suuraa sana miidhagsanii hojjechuu irratti YouTube tuumbineerii beekuu qofa osoo hin ta'in suuraa zimmidhanii callisanii Google irraa daawunlood godhanii fidanii irra kaa'u osoo hin ta'in haala kamiin irratti barreessuu qabna, suuraa akkamii hojjechuu qabna, waan akkamii haala kamiin finnee irra kaa'uu dandeenya kan jedhu bal'inaan waliin ilaalla jechuudha. Namoonni tokko callisanii viidiyoo upload godhu garuu keessoon isaa sanuma viidiyoochi ni jira. Callisanii viidiyoo upload godhu kanuma YouTubein filatee fi irra kaa'ee jechuudha. Al tokko kan nama hawwanne jechuudha. Fidanii irra kaa'anii ittiin dalagu. Haala kamiin nu miidhagsinee irratti dalaguu dandeenya. Kaayin maasterii kana fayyadamnee waliin ilaalla jechuudha sirriitti. Kaayin maasterii kana banannee kaayin maasterii kana akkuma bananneen jechuudha haala kanaan nu fida. Kan hunda keessaniyyuu kaayin maasteriin create new irra kan nu seennu jechuudha. Create new kana tuqnee irra seenna. Irra seennee maal fidanna? Backgroundii fidanna. Yeroo irra seentan ratio jira. Ratio 16:9 kan nu fayyadamnu waan akkasii kun story fayyida. Story YouTubeidha. Kun Instagramii fayyii. Kan ittaan kun video Facebookii dalaguuf. Kun Twitterii fa Instagramiidha. Instagram story. Garuu kan nuti fayyadamnu 16:9 kan jedhu kana fayyadamna. 16:9 kana yeroo irra tuqxan ni diimata jechuudha. Kan hunda keessaniyyuu ratioon isaa kafeenurra yeroo tuqne ni diimeffanna jechuudha. Irra tuqnee diimeffannee gara fuulduraatti deemna jechuudha. 16:9 irra kaawwannee neextii godhanna. Neextii godhannee deemnee maal finna? Backgroundii suuraadha kan nu dalaguu barbaannu. Backgroundii tokko fidanna. Yeroo bantan image jedhee jalqabaranii jira. Image sun backgroundii duwwaadha. Kanaafuu kana keessaa waan irratti dalaguu feetan beezii kaawwanna jechuudha fidnee. Beezii kana callisee mee kalara tokko grey yookiin adii takka haa filadhu. Greyidhuma kana haa filadhu mee kalara tokko filannee deemnee jala kaawwanna jechuudha. Grey kana filadhe amma. Asirratti amma nama nyaata hojjechuu barbaade takkaaf hin dalagaa. Nama amma viidiyoon gadhiise viidiyoo waa'ee nyaataa yoo ta'e akkamitti akka dalagu isinitti agarsiisa. Suuraa viidiyoodhuma sanarraa fudhattu yookaan suuraa dhumarra suuraa kakaafattu suuraa 2-3. Sanaan booda ergan giree kana qopheeffadhe jechuudha. Suuraa waan viidiyoo irraa fudhadhe sana fidadha jechuudha. Layarii kana tuqee miidiyaa tuqa. Miidiyaa ergan tuqee booda jechuudha gara gaalarii keessa nageessaa jechuudha. Gaalarii keessa seeneen suuraa fidadha. Fakki waa'ee nyaataati isiniin jedhee waa'ee nyaataa ta'uu sana fidee suuraa irra kaawwadha. BG removeriidhaan yoo waan duuba suuraa sanaa jiru yoo irraa balleessitan silaa bareeda. Fidadheen suuraa sana fidee irra kaaha jechuudha. Suuraa 2-3 ta'uu danda'a wanni hin qopheeffadhe fideen irra kaaha. Crop godhee akka biceessaa yoo barbaade hagam barbaade irraa muradha jechuudha. Suuraa tokkoonis dalaguu ni dandeenya. Suuraa lamaanis. Garuu wanni guddaan dogoggorri isin uumtanu barreeffama irratti keessattu. Yoo immoo suuraa bareedaa barbaadan jechuudha. Suuraa kanallee kalarii duuba isaa jiru jijjiiruu ni dandeenya. Suuraa yoo feetanillee Google irra daawunlood godhachuu dandeessu. Ammallee suuraa biraa itti daanaa mee gaalarii keessa seenne suuraa backgroundii duuba isaa balleesse suuraa lamaffaa itti fidadha waa'ee nyaataati isiniin jedheera. Fakkeenya kan isinii fudhee waa'ee namoota nyaata dalaganiif. Isin waa'ee jaalalaa irrattis waan feetan waa'ee sirbaa irratti waan adda addaa waa'ee aappiittis ta'u waan sana laallatu fidanii irra keessumee suuraa tokko balleessee suuraa tokkichaan haa dalagu.
Backgroundii fi biraallee itti fidachuu dandeenya. Suuricha bakka nuu mijatu geessinee keenya jechuudha. Suuricha bakka nuu mijatu keenya kirooppii gochuu ni dandeenya, ni xiqqeessina. Laayina jiru sanarraa xiqqeessuu ni dandeenya. Bakka nuu mijatu geessinee keenya. Amma wanni itti aanu maal inni barreeffamatu nu hafaa backgroundii ka biraallee itti da'uu ni dandeenya. Asirratti mee suuraa adda addaallee finnee itti da'uu ni dandeenya. Kunoo bakka barreeffama bakka bal'aa qabna. Suuraa yeroo baay'ee barreeffama yeroo baay'ee kan isin barreessitan laayina tokko dheeressitanii barreessitu. Leerii kana tuqnee leerii kanarraa mee miidiyaa biraa ka biraa haa fidannu. Waan duuba waan sanaa taa'u jechuudha. Itti jijjiiruu ni dandeenya. Kalara sana kalara barbaannu itti jijjiiruu ni dandeenya. Kunoo as keessa ni jira isiniin jedheera. Imeejii keessa finnee itti jijjiiruu ni dandeenya. Kirooppii yeroo goonu aynata staayilii kirooppii ittiin goonu yeroo kana ongoonee sheeppii kana tuqnu jechuudha. Sheeppii sana keessa waan adda addaa jira. Qirtsii itti horuu dandeenya jechuudha waan sana. Meeyaan sarkiliidhuma kanarraa haa kaa'u yoo ta'e. Sarkilii kana ni guddifna. Barreeffama qofaa fayyadamuu ni dandeenya. Bakka xiqqoorra geessinee keenye haala feeneen kaahuu ni dandeenya. Dudduubba nyaataatti dabarsuudhaaf jechuudha. Suuraa biluu kana jechuudha. Tuqaa sadan as jiru kanan tuqaa. Sanaan booda irra deddeebi'ee seendi bakka jiru kana tuqa. Ammas naa seenee tokkichumaan naa seenee nin guddisa. Guddiseen ol butaa xiqqoo. Amma akkasitti naa ta'e. Erga akkasitti kaawwadhee booda jechuudha. Amma barreeffamatu naa hafa. Barreeffama irra fiduun naa hafa. Barreeffama waan milikkita adda addaa illee irra fiduu ni dandeenya. Sanaan booda amma gara leeyarii yeroo deemnu jechuudha. Leeyarii irraa waan hedduu galchuu dandeenya. Bakka barreeffama akka isin jedhe bakka hedduu qabna, bakka guddaa qabna. Leeyarii kanarra yeroo tuqne waan adda addaa jira. Teekistii fiduu dandeenya. Straayiker kan jedhu kana straayikiin kun milikkita adda addaa kan akka hertii, libbi qirtsii waan adda addaa fiduu dandeenya achirra. Effektii ni jira. Effektii adda addaa irra finnee kalara isaa jijjiiruu ni dandeenya. Handwriting kun yeroo baay'ee waan akka qastii aaroo, waan akka qastii diimaa, geengoo harkaan barreessuu jechuudha. Irra tuqnee harka keenya yeroo kana goone waan akkasii kana irra fiduu dandeenya. Waa walitti agarsiisu waan xixiqqoodhaan mul'ate fa'aa irratti geengoo goonee agarsiisuudhaaf fayyadamna waan akkasii kana ana irraa balleessu. So kan nu barbaadnu amma teekistii barreeffama. Kanaafuu leeyarii kanarra tuqnee barreeffama itti fidanna. Barreeffama teekistii kanarra yeroo tuqnee barreessinu jedha. Teekistii kana yeroo barreessinu waan nama hawwatu wayiiti kan nu barreessuu qabnu. Angaruu callisee akkaataa nyaata itti hojjetan haa jedhu. Akkaataa nyaata itti hojjetan haa jedhuani. Hundi keessan akkanatti barreessitu yeroo baay'ee. Dheeressitanii jechuudha. Amma barreeffama kana yoo ookee goonee geessine jechuudha. Ni dheerata. Yoo guddifnee mul'ifne jenne ni dheerate irraa baha jechuudha. Irraa dhokata barreeffamni kaan. Haala kanaanii miti kan nuti barreessuu qabnu. Kan nuti barreessuu qabnu amma irra deebi'ee bakka irraa barreeffaman kana haa tuqu. Amma masmarri diimaan kun wanni diimaan kun kan dhumarra jiru isinitti mul'ata. Waan kana fuudheen bakka barbaade geessee kaa'a. Amma asa kaahu. Erga sana milikkitni kun bilbila hunda keessaniirra ni jira. Saniin tuqa. Amma gadi dabarfatee masmara lama naa ta'ee jira. Amma haga ta'e ni mul'ata. Garuu sadiis gochuu ni danda'a ammallee. Ammas bakkuma sana tuqee jechuudha. Hojjetan ka jedhu kana gadi dabarsu. Hojjetan ka jedhu kana gadi dabarsaa bakkuma sana tuqa. Nyaata ka jedhu kanallee gadi dabarsuu ni danda'a. Itti sii jettu kanammoo oliin deebisa. Yookaan gara oliitti ol deebisa. Amma sadii taasifadhe. Masmara sadii akkaataa nyaata itti hojjetan. Bakkuma sana tuqaa gad dabarsina. Ookee godhee fuudhee adeemuu mee amma. Ookee godhee gara sana deebina. Amma haga ta'e dhufee mul'ate. Isin dirqama kan isin kana hojjechuu qabdan, barreessuu qabdan waan nyaata sanaan wal qabatee jiru xibsii mi'aawaa akkatti dalagan waan argettanii. Outline kanarra seennee oonii yeroo goonu kalara biraa itti nu dabala adii sanatti barreeffama sanatti jechuudha. Outline haguma nu guddifneen haguma nu asii waan kana harkifneen ni guddata ni xiqqata. So shadow jira achi kee shadow ka jedhu kun ni jira. Shadow'n sun akka gaaggidduu godha barreeffama sana haga nu guddifneen ni guddata akkuma isin argaa jirtan. Shadow sana ni fayyadamna. Duubatti deebina ammallee bakkuma kana tuquudhaan duubatti deebina. Yeroo duubatti deebine grows ka jedhu ni jira. Glow
Gloowun kun ammas kalara biraa itti nu ida'a. Haga nu guddifne ni guddata. Kalara biraa gochuudhaaf kunoo yeeloodhumaa jiru kana tuqxanii kalara biraa gootu sun waan akka waan rakkinaa qabu miti. Barreeffama sana haala barbaadaniin barreessitu jechuudha. Haala barbaadaniin idiit gootanii itti daddabalaa deemtu jechuudha. Kalarri yeeloon kun ni jira. Yeroo irra tuqxan kalara feetan gochuu dandeessu. Kalara barreeffama waannaallee jijjiiruudhaaf salphaadha. Kunoo asitti adiin nuun jedha. Adii sanarra tuquudhaan yeroo barreeffamicha irra tuqxan adiin kun as ni jira. Sanarra tuqnee kalara feenu goona. Kalara mul'achuu danda'u, kalara ifee mul'achuu danda'u gochuu dandeenya. Kalara sirriitti ifee mul'achuu danda'u goonee itti barreessina jechuudha. Backgroundii waan duuba suuraa sana taa'ullee itti jijjiiruu ni dandeenya. Finnee suuraa kalara addaa takka finnee duuba suuraa sanaa kaa'uu ni dandeenya salphaatti. Laayerii kana tuqnaa, miidiyaa tuqnaa. Miidiyaa erga tuqnee booda image ka jedhu ka jalqabaa san fayyadamnee kalara takka fidanna. Kalaruma barbaanne takka finnee duuba suuraa sana qobaatti kaa'uu ni dandeenya. Amma suuraa akkana xiqqeeffannee geessinee achira keenya tuqaa sadan sana tuqnee send back ka jedhu san tuqna jechuudha. Duubatti ergee. Irra deddeebinee yeroo 2-3 yeroo tuqne inni nu geessee amma geessee kaa'ee jira. Kirooppii godhannaa. Kirooppii godhannee xiqqeeffannaa. Gara irraa tirfii ta'e kana as deebifna jechuudha. Haala kanaan ammallee kirooppii kan fayyadamuu qaban fakkaata. Irra tuqeen kirooppii godha irra deebi'ee ammallee ooniin godha gaara sanaan booda kan lammaffaa kana fayyadamee kirooppii godhee xiqqeessa. Xiqqeessee amma fideen xiqqoo guddisee jala kaahaa jechuudha. Akka inni nyaatarraan dhufnetti achi deddeebisaan sirriitti godhee dalaga. Barreeffamallee as butaa achi butaa haganni bakka nuu mijaa'u taa'utti ni sirreeffanna jechuudha. Isinitti meera barreeffama yeroo barreessitan barreeffama waan nama hawwatu ta'uu qaba. Bakka ni qabna ammallee asii ni qabna gaara gubbaadhaa ni qabna goda ni jira barreeffamni bakki duwwaan ni jira. Bakka duwwaa kanatti waan biraa fiduu ni dandeenya. Suuraa tokko kan biraa itti da'uu ni dandeenya waan feene jechuudha. So bakka duwwaa tirfii waan qabnu jennaan laayerii kana tuqnee miidiyaa tuqna. Miidiyaa tuqnee suuraa takka itti da'anna yoo feene suuraa backgroundii balleessee takka kan biraa ni qaba. Suuraa san finnee as keenya yoo barbaanne jechuudha. Waan nama hawwatu kana dheeressitanii illee barreessuu ni dandeessu. Guguddiftanii barreessuu ni dandeessu. Finnee achi kaawwannaa yoo feene aaroo itti dabaluu ni dandeenya. Waa mul'ifnu yoo qabaanne gubbaadha gad akkanatti gochuu ni dandeenya. Sorry. Aaroo tokko waa itti mul'iftan akkanatti gochuudhaan erga akkanatti fixannee booda jechuudha. Seevii irratti amma rakkinni nama danuu seevii yeroo gootan yoo waan kana seeviin nin godha jedhee viidiyoo ta'a. Kanaafuu seevii miti kan hin gochuu qabdu. Viidiyoo sakandii 4 tahee seevii ta'a. As bakki milikkita suuraa kun ni jirti. Gubbaa kanarra jechuudha. Milikkinni imeejii kun as ni jirti. Kunoo asitti ni mul'atti. Milikkinni kaameeraa kun sanin tuqee ka jalqabaa kana capture and save ka jedhu kana tuqa. Capture and save yeroo godhu seevii taheera naan jedha suurichi. Kanaafuu amma kaayin maasterii keessaa fixannee dhiifnee keessaa baana jechuudha. Haaluma kanaan yeroo gara gaalaarii keenyaa deemnu gaalaarii keenya keessatti suurichi akkas ta'ee seevii nu tahee jira jechuudha. Walitti fuffunaannee amma viidiyoo gubbaa kaahuutu nu hafe. Viidiyoo sana dalagnee jirra. Viidiyoon sun dalagamee qophaa'ee jira. Maaltu nuuf hafa geessinee irra kaahuutu nu hafa jechuudha. Eessarra kaahu bakka YouTube keessa viidiyoo san dalagannee jirra. Viidiyoo duraan isinii dalageen jira akkaataa viidiyoo upload itti godhan jedhu sanaan yoo gootan salphaatti argachuu dandeessu salphaatti irra kaa'uu dandeessu garuu Google Chromeedhaan yoo gootan jechuudha. YouTube Studio keessaallee irra kaa'uu dandeenya. Viidiyoo duraanillee edit goonee suuraa irratti kaa'uu dandeenya. YouTube Studio keessa yeroo seentan viidiyoon sin upload gootan isiniif dhufa. Viidiyoo sanarra tuqna. Viidiyoo tokkorra tuqna jechuudha. Viidiyoo suuraa san irra kaa'uu feene. Viidiyoo sana uploadii goonee irra gadhiifnee irra YouTube irra. Kanaafuu suurri viidiyoochi jalqabarra nuuf jiraata. Viidiyoo sanarra dhufnee tuqna. Viidiyoo sanarra yeroo tuqne viidiyoo sana akkanatti nuuf bana. Milikkinni qalamaa yookaan iskiriiptoo gubbaa kanarra ni jira. Milikkita sana tuqna. Yeroo tuqne ammallee beeziik infoo jala milikkinni qalama kabiraan nuuf jirti. Ammallee sanuma tuqna. Yeroo tuqne akkanatti nuuf bane change yookaan upload bakka jedhu bakka milikkita gaalaarii ida'uudhaan jiru kana nuuf fida sanirra tuqna. Sanirra tuqne eessa deemna gala gaalaarii keenya deemnee suuraa san fidannaa jechuudha. Suuraa amma editii goone fuuldura irratti irra kaa'uu feenu jechuudha. Viidiyoo keenyarra waan keenyu sana. Sanaan booda kunoo suurichi as jira suuraa sanarra tuqna. Suuraa sanarra tuqne
geessinee irra keenya jechuudha. Amma dhufee irra nu taa'ee jira. Kan nu hafu select goonee save gochuudha. Select kana tuqna. Select kana erga tuqnee booda saving kunoo as ni jira amma irra nu taa'ee jira. Save goonee irra gadhiifna jechuudha. Namni viidiyoo keenya kan inni irratti argu dhimma maalii akka ta'e, viidiyoon sun waa'ee maalii akka ta'e tokkoffaa barreeffamaan ni erga, lammaffaa suuraa nama hawwatuun wanti keessa jiru wanti viidiyoo irratti dalagame sun waan nama hawwatu ta'uu isaa suuraa irratti argaa jechuudha. Kanaafuu erga fixannee booda seevii goonee irra keenya keessaa baana jechuudha. Viidiyoon qullaa yoo ta'e garuu waa'ee maalii akka ta'es namaan galuu namni danuun barreeffaman dubbisu suuraa irra jiru ilaalee tuqa. Kanaafuu suuraa sana miidhagsinee irra kaawwachuun guddina chaanaalii YouTube keenyaatiif faayidaa guddaa qaba. Isinumti suuraa nama hawwatu wayii yoo irratti argitan ni tuqtu, yoo waan taane ta'e dhiiftanii keessaa baatu. Kanaafuu haala kanaan irratti dalagattu jechuudha haala salphaa ta'e. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata ture. Akkasiin irraa barattan abdii guddaan qaba. Haga barnoota itti aanu walitti deebinutti ulfaadhaa nagaan turaa turtii gaarii. Kun Abdul Ab share like subscribe gochuun maatii nu ta'a.